Godina Wallagga Bahaatti hariiroo dhoksaa ajajaan raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoonni faannoo Amaaraa waliin qaban irraa kan ka'een loltoonni 98 ol ta'an harka kennachuu fi du'uun isaanii dhagahame. Meeshaaleen akka dishqaa fa'i gurguramaniiru. Kanneen du'anii fi kanneen harka kennatan eenyu fa'aa akka ta'an bal'inaan kan ilaallu ta'a. Godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti namni dhuunfaa ergama mootummaa qabu waraana bilisummaa Oromoof fakkeessuun uummata nagaa goolaa jiraachuun dhagahame. Maqaa nama kanaa waan hojjetaa turee fi itti jiru waliin argannee jirra. Ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota Ayyaantuu Miidiyaa, kun hangafoota oduuti. Hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Wallagga Bahaa Doodee Dichoo bakka Hidhaangeer jedhamee beekamutti mitootessa 23 bara 2026 gara galgalaa naannoo sa'aatii 12tti lolli hariiroo dhoksaa hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanaa fi hidhattoota faannoo gidduu ture saaxilee gaggeeffameera. Qondaalli yookiin ajajaan raayyaa ittisa biyyaa kun guyyaa caqafame kana akkaataa waliigaltee iccitii loltoota faannoo waliin qabuun akka waan nageenya naannoo to'achuuf bahetti konkolaataa paatroolii tokkoon namoota 6 qofa qabatee bakka hidhattoonni dhiyoo jiranitti imalaa ture. Garuu iccitiin jiru meeshaaleen miseensa raayyaa ittisa biyyaa san keessa ture ajajaa sanaan waan gurgurameef bifa lola keessatti akka dhuunfatameetti fakkeessuuf jecha namoota 6 isa bira jiran waliin fayyaa isaaniitti harka akka kennatan himame. Miseensonni kaampii keessa turan taatee kana dhagahuun yaa'anii hiriiraan yeroo isaan barbaacha qajeelan haxxee loltoota faannoo keessatti kufan. Sana booda miseensonni raayyaa ittisa biyyaa sabaan wal qooduun warreen Amaaraa ta'an baay'inaan loltoonni 52 harka kennachuun warreen sabaan Oromoo ta'an of maddiitti afaan qawwee itti naannessanii loltoota 48 ajjeesuun ifoomeera. Warreen Oromoo ta'an kunneen dubbii dabaa kana waan hin hubanneef hanga rasaasa fixatanitti dhukaasuun lolaa turaniiru. Loltoota 48 dhuman keessa reeffi namoota 40 kan argame yoo ta'u, kan namoota 8 immoo hanga ammaatti hin argamne. Kunis halkan sana bakkoota garagaraatti waan faffaca'aniif iddoowwan akka hallayyaa fi qilee garagaraa ta'an fa'aa barbaadamaa jiru. Meeshaaleen lolaa raayyaa ittisa biyyaa gurgurame jechuun eerame sunis akka salphaatti hundi isaa lolicha irratti hiikamuun hidhattoota faannoon dhuunfatamuu danda'eera. Meeshaaleen kunneenis dishqaa tokko yeroorroo 6 guutuu fi rasaasa 500 waliin, bireenii 3 yeroorroo 15 fi rasaasa 1600 waliin, isnaayiparii 3 rasaasa 450 waliin akkasumas dookumantiiwwan iccitii keessoo waraanaa baatan adda addaa hedduun raayyaa ittisa biyyaa irraa dhuunfatameera. Humni reebduu loltoota mootummaa tokko bulee gara bakka lolichaatti imaluun taatee ture sana daawwachaa turuunis gabaafameera. Godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti namni dhuunfaa ergama mootummaa qabu waraana bilisummaa Oromoof fakkeessuun uummata nagaa goolaa jiraachuun dhagahame. Maqaa nama kanaa waan hojjetaa turee fi itti jiru waliin argannee jirra. Godina Harargee Bahaa fi Lixaa onoota hedduu keessatti namni maqaan isaa Tumsaa yookiin Kamaal jechuun if yaamu ani waboodha jedhee waggoota 5 darbaniif gareelee garagaraa qindeessaa turuun isaa irra gahameera. Namni kun zoonii Kibbaa fi Lixaatiin leenjii xumuree dirqama qabsoof gara keessan dhufe jechuun uummata bal'aa gowwoomsee saamaa akka turee fi itti jiru jiraattonnii fi keessa beektonni hedduun Ayyaantuu Miidiyaaf eeruu kennaniiru. Maanguddoota, dargaggootaa fi shamarran Oromoo leenjii fudhatan jechuun gara ofiitti waamee gariin isaanii diinatti dabarsee kenneera. Gariin isaanii immoo doorsisuun maallaqa guddoo irraa funaanuu danda'eera. Namoonni dhugaan onnee irraa qabsoo bilisummaa Oromoo jaalatan dhugaa se'anii gammaduun gara nama kanaatti dhaqe hundi mana hidhaa mootummaatti guuramanii argamu. Hedduun isaanii immoo lubbuu akka dhabantu himame. Tumsaan warreen isa waliin gocha fokkisaa uummata irratti raawwataa turan waliin bulchiinsa magaalaa Hararitti harka kennatee ture. Yeroo muraasa booda leenjii barbaachisu mootummaa irraa fudhatee ammas bifa haarawaan bosonatti deebi'uun isaa gabaafameera. Namni kun akkuma duraatti garee ofii waliin qawwee qondaalonni PP kennaniif qabatee dirqama basaasummaa baha Oromiyaa keessatti hojjechuu akka eegalee beekameera. Namoonni yookiin qaamonni garagaraa yeroo fi bakka garagaraatti miseensota waboo yookiin qabsaa'ota of fakkeessuun lubbuu namoota qulqulluu galaafachiisaa akka turan irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Keessattuu kallattii baha Oromiyaatti dabni mootummaan dalagamaa jiru gaagaa waan ta'eef uummanni akka of eeggannoo cimsu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoos irra deebiin dhaamsa isaa dabarseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.